السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجم توتا جالتم توتا يوتيوب كيا هندي كيسنو نجار ربي سني فبايت سنين جتشا حكم نكا كيسني جرتو أرمو خيا سنجالنا بغنا غانجراتني فيديو ولا ما فيديو اسن الرابع ديت انجروان تيب هارا دبي ججبدو تكو دبچو نفه جچو دبين ان دبچو دفس أستاذ راي أبا بچا أمنا كانت جالة سماچو ساتيف فحتى اسن هندي كيسنو غافي اسن غافت دوف ديبي كيسو يچو راي أبا بچا بكش ملي سبدي سابوي أورميا بولچو نفيتا كومنت جالتنا بريس راي أبا بچا بولچا أورميا أتو تأي مالت سترغاما يو سين جدان هندي كيسنو نوها بولچو جد كن جالة ربين أممان كنيف وانتيف رايا بامچا bakka adaanacha beeboo kantiibaa magaalaa Finfinnee yoo ta'e maaltu sitti dhaga'ama gammachuudhaan simattamoo mormii qabda maaliif mormita maaliif deeggarta kana hundayyuu koomintii jalatti akkasii yaadanaa keessan barbaada raayyaa keenya rabbiin ammallee jaalala ummata akkanatti sii dabalee kan akiraatti illee akkasitti malee kan jaalala kan keeti rabbiin addunyaa fi akiraatti si haa jaallatu jechuudha rabbiin nama ofii jaallate yoo angabricha koo kana jaalladheen jira jaalladhaa jedheetiyyuu jaallachiis akkuma dhan jaalalli raayyaa abbaa macaatee uummanni qabu kun hedduu tokko nama dhiba dhugaa rabbii namni keessa qulqulluun oromoof hojjetu oromoo jaallatu akkanatti jaallatama jechuudha akkasi argitanii raayyaa abbaa macaa kaleessa hararii deemee uummanni poolisoonni eegdonni akkasitti nafin itti maratanii sagalee isaa dhagahuudhaaf nama miiliyoonaan bahanii akkasitti simatan jaalala rabbiin uumamaan sii kennu dhugaa rabbii kun bulchaa biyya tokko akkanatti ummani jaalalaan gabbahee kurrifatee akkasitti sifatu ati onnee qulqulluun oromoo jaalladhu onnee qulqulluun amantaa kee jaalladhu qulqulluu ta'e rabbiin illee si jaallata irra deddeebi'een sitti yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii kiyya raayyaa abbaa macaa kun nama rabbiin nuuf kenne itti wallaalle ta'a mal jabeeffachuu wallaalleetiyyuu hooleeyyiin tokko tokkotti duulaa turte harroo maaltu sitti dhaga'ama gaafa uummanni angaafa daa'imummaa kootiin arge raayyaa abbaa macaa jimmaan dhufee sarboot uummanni lubbuu ofii caalaa makiinaa jala galee raayyaan arguudha makiinaa inni keessa jiru akkasitti gaafanne wal caccabsu lakka rabbii yoo uumamaan nama si jaallachiise bakka namni si jibbisiisuu hin danda'u jaalala nama kanatu akkasitti onnee keessa nama seena jechuutu natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf egaa kabajamtootaaf jaallatamtoota ilmaan oromoo waa'ee siyaasaa kana dhiifnee jirra yeroo baay'ee siyaasa abbaa siyaasaatiif dhiifne maaliif waggaa sadi guutuu waan hin beekne taphaxaaxarree waan arga waliin dhoofne waggaa lama jawaar hidhame keessa warri ergasii kootii jawaar jala dhokatanii siyaasaan nu maraachaa turanis siyaasni maal akka ta'e akka hin beeknee fi siyaasni zeeroo abbaa qabdu akka ta'e akka jawaariin malee siyaasni eenyurraayyuu hin bareenye nu argisiisanii jiru jechuudha sababa kanaaf har'a immoo nuti itti deebinee dubbachuudhaaf jennee jawaariin eeyyama gaafannee dhufne jechuudha. Jawaar Muhammad siyaasa sirriitti nyaatee nama tufedha. Nama siyaasni maal akka taate beekuudha. Siyaasni yeroo kam akka irraa dubbatamu, yeroo kam akka uummata kakaafamu, yeroo kam immoo obsaa jedhamee yookiin callifamee uummanni illee akka suutaan wal dhaggeeffatu massamaamaat maddamaamat isa jedhantu sana beektu miti. Yoo akkas ta'e malee siyaasni basillee tinjii basimmee ta'e hin danda'amne jechuudha Jawaar Muhammad irraa argine jechuudha. Nuti warri aktiivistoonni miidiyaa kanarraa rakkoo jiruu fi furmaata irratti ummataaf sagalee ta'uu malee dhimma siyaasaa kana xiinxalaa miti nuti. Jawaar xiinxalaa siyaasaa kan jedhamu nama akka Jawaar Muhammad akka waan awliyaa yookiin waliyyii tokkotti waan fuulduratti dhufuu fi waan dubbatti illee ta'ee jedhu xiinxaluu danda'udha. Akkanatti ilaalee waan argu. Nama akkasiiti xiinxalaa jechuun nuti yoo rakkoo bade tokko akkamitti sirraahuu danda'a kan jedhu furmaata isaa akka sirreeffamuuf iyyinee sagalee ta'uu rakkoo uummata rakkateetiif sagalee ta'uu fi waan darbe tokko uummata yaadachiifnee akka uummanni of hin daganne gochuudha kan keenya gaheen keenya malee xiinxalaa siyaasaa taanee otuu Jawaar Muhammad jiru siyaasa borcuun nurraan bareedu waan ta'eef dhiifnee siyaasa ijaan laaluu jira. Jawaar Muhammad maaliif callise kan jedhu nuti sammuma dhuunfaa keenya nuti Jawaariin xiinxalla malee siyaasan xiinxalluu kana booda Jawaarumaan teenye xiinxalla waahii isaa akkamitti Jawaar callisee ilaalaa jira siyaasa Itoophiyaa kana maaltu ta'e Oromoon maal argate woboonoo akkamitti callisee jira kan jedhu waliin laala daqiiqaa 2-3 qofitti irraa dubbadha jechuudha waa'ee kana Jawaar Muhammad hojii mataa hojjechuu jira hojii mataa gaafan isiniin jedhu
hojii mataa jabaa hojjetaa jira nuuf hin galin yoo iyyanii gabbahanii akka antiniitti ummata antiniidhaan malee waan siyaasni hojjetamu yookiin hojiin lafarratti hojjetamu isinitti hin fakkaatu. Yeroo kana biltsiginnaadha kaafaa'oodha abaawoodha jettee waliin qoodiin anasiin jedhe ajaja jabaa sitti dabarsa waan inni iccitii jabaa keessaan dhaga'ee jiruuf. Abaa'oo kaafaa'oo biltsiginnaa jettee waliin hin lolin Oromoo jedhii kai akkuma Tigraay paartiin meeqa wal loltee jirtu gaafa diinni bakka bakkaa itti ka'u nuti Tigraay jettee ol kaate. Tigraay sitsarr jettee ol kaate atis Oromoo jedhii kai wayifeesiin jedhe yeroo kana abiyyittis hin duulin woboottis hin duulin warri biltsiginnaa kaafaa'oonis wanti tokko walitti duulamaan jiru hojii mataa hojjedhaa dammaqaa Oromoo siyaasa jechuun amantii miti siyaasa jechuun qumaara soba barbaada fakkeessuu barbaada qur'aana yookiin akka amantiitti fudhattee gizee tokko oppidiyoo jibbeen jira danda'ee fudhachuu hin danda'u jettee of hin amansiisin. Abiyyiin jibbeen jira gizee tokko jaallachuu hin danda'u jettee of hin amansiisin siyaasa dubbiin Jawaar Mahammad wanti inni godhaa jiru dhugaa rabbii dubbachuudhaaf akka nu qaqqabaa jirutti yeroo dhiyootti Oromoon waan barbaadu sana argachuudhaaf furmaata jabaarra jira. Marroo waliinis Jawaar Mahammad akkana jedhee yoo dubbadhe aannan adiidha jedhanii ifa baasuu ta'a waan ta'eef Abiyyii wajjin illee hundinuu wajjin mataa Oromoo walii galuudhaaf wanti inni godhaa jira hin jiru. Amma warra maqaa Oromootiin Oromoo keessa taa'e Oromoo intini godhaa ture qofitti fuffunaanuu qofitti irratti xiyyeeffata malee kan rakkoo Oromoo furmaata argachuuf jira rabbii kee rabbiin galateeffadhu akka rabbiin Oromoo tokko godhuuf yeroo baay'ee du'aa kadhataa turre harrallee itti jirra du'aa kadhachuutti. Aboonatti toltee maaloo an bilisummaa natti dhaga'ama dhugaa rabbii dubbachuuf aanumti namni waggaa meeqa jaalallee nan qabu jaalaltii wayiituu nan qabu jedhee yaadaa ture har'a kunoo bilisummaan natti dhaga'amuu jalqabdee jirti jaalallee natti dhaga'amuu jalqabee jira maaliif waatu jira jechuudha. Oromoo yeroo hunda utuu akkanatti yeroo alma Oromoon haa obsu rabbiin illee isaaf haa ta'u hongee karaa rabbiitiitti dhufte malee lolallee walirraa dhaabee jira. Akkanatti utuu wal dhaggeeffannee wal loluu wal ajjeesuu dhiifnee durumaanuu karaa misoomaatti karaa diinagdeetti xiyyeeffannee Oromoon bilisummaan inni barbaadu gaafii isaa deebi'ee fi karaa nagaatiin falmachuudha waan gaafate hunda deebifnaa karaa diinagdeetti xiyyeeffata karaa jireenya isaatti xiyyeeffata yeroo hunda siyaasa jala fiiguunis guddina nama dhowwa jireenyaafis bu'aa tokko bu'aan qabu dhugaa isinitti mutaanaan. Kanaafuu Oromoo kiyyaa akkasitti siyaasa qofitti jala fiiguurra wal dhaggeeffannee tokkoomnee waahii gaafii keenyaas deeffataa karaa diinagdeetiinis cimuu qabna namni diinagdee hin qabne baabura gaazii malee nan oofa jedhanii ka'uudha jechuudha akkasii galatoomaa nagaan tura.